baacoo ajaa'ibaa wayii isinii himaarraa ta'e ergaa gaarii of keessaa qabdu wayii jechuudha. Namichatu harree fi sangaa tokko qaba yaa. Maarree gaaf tokko harree fi sangaan wal gaafatan. Mee hojiin akkamii jettee harreen sangaa gaafatte? Sangaan waan jedhee qonni na ajjeese jedheen ganama bahee galgala gala. Du'e jedhee nan gaafatini hojiin na ajjeese jedhee. Harreen akkana jetteen mee ammanatu mala sii mala jetteen bor ganama waan gootu akka qonnan deemne akka boqonnaa argattu na dhukkuba jedhiitii ganama diriirfadhuu ciisi jedhee jetteen harreen. Yoo abbaan sangaa gabba'u sangaan ganama diriirfatee ciisa. Abbaan sangaa waan godhu wallaalee harri mala malteef tana fudhatee deeme facaasadhaa yeroo isimaa fe'atee isimaa qotaa ole harreen aarte ufumaa mala malee ufumaa uf nyaachisee jettee gubataa oolti. Maarree ammallee osuma gubataa ooltu galgala galte akka godhee ba'aa sangaa kana akkuma ofirratti fe'een ofirraa deebisuu qaba jettee gubataa galte. Maarree galte yoo galtu sangaan ol jedhee amma nyaata yaa harree akkam oolte jedhee jenna dhiisinan gaafatini jettee dhiisinan gaafatini jettee keetuu na yaachisaa jira akkana jedhee abbaan keenya jetteen sangaan kun yoo har'a ka'ee boru qonna hin deemin isa qalee gurguree birrii isaatiitti fayyadama jedhee jetteen. Maaf beeytu ammallee malaa jirti akka inni qalma san sodaatee boru qonna deemuu fi ofirratti kuffisuuf. Abbaan keenya akkana jedheen yoo qalbii qabaatte boru gara qonna keetii deemi jetteen ofirraa mala maltee ofirratti feete ammallee mala maltee ofirraa sangatti deebifte. Inni akkasii baay'ee na golfisiise yeroo dhagayetti jechuudha. Ergaa gaarii of keessaa qaba.